Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokkodha jennee ni amannaa. Ameen. Hordoftoota gola Yididiyaa YouTube biyya keessa teessanii akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin kanneen daawwataatti jirtan bakka lafa jirtan hundumattiyyuu nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkamiin sa'a kanaaf yeroo kana geessan? Baga bara isa moofaa irraatii gara bara isa haaraatti nagaadhaan dabartan. Baga nagaadhaan dabar. Egaa Waaqayyo Waaqni keenya umurii keenya irratti umurii nuu dabalee bara isa darbe caalaa bara isa kanatti immoo isaa wajjin akka nuti jiraannuudhaatiif Waaqayyo Waaqni keenya umurii keenya irratti umurii gaabbii kan nu dabale maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaate nuuf haa ta'u. Humna keenyaan, beekumsa keenyaan, dandeettii keenyaatiin otoo hin taane Waaqayyo arjummaa isaaf gara laafummaa isaatiin tiksee eegee bara haaraa kanatti ceenee akka nuti isaa wajjiniin jiraannuuf nama haaraa akka nuti taanuudhaaf eeyyama isaa ta'ee bara haaraa kanatti kan nu dabarse ammas maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf egaa Waaqayyo Waaqni keenya inni bara haaraa jijjiiru baroota jijjiiree ofii baroota dabarsee ofii isaatii garuu bara baraan inni jiraatu. Baroonni gaafa jijjiiraman, baroonni gaafa darban inni garuu kan hin dabarre bara baraan kan jiraatu. Waaqayyo Waaqni keenya bara haaraa kana nuuf fiduun isaa anaaf isin baroonni gaafa isaan nurratti wal jijjiiran uffata haaraa uffachuu qofaa miti. Uffata haaraa bituu qofaa otoo hin taane anaaf isin nama haaraa akka nuti taanuuf. Nama haaraa akka nuti taanuuf. Baroota isa dabarsine sana irratti bara isa kana nuu kennuun isaa, bara isa kana nuu fiduun isaa, bara isa kanatti nu ceesisuun isaa bara haaraatti nama haaraa akka nuti taanuuf. Sababa kana ta'eetiif kottaa bara isa kanatti nama haaraa taana. Bara isa kanatti kaayyoo haaraa qabanne, ilaalcha haaraa qabanne, namummaa haaraadhaan hojii isa kan fooniidhaa yaada foonii hundumaa dhiisnee isaa wajjiniin akka jiraannu, akka sagalee isaa, akka jecha isaatti akka nuti jiraannuudhaaf Waaqayyo bara haaraa nuuf fide. Kanaaf bara haaraa kanatti nama haaraa ta'uudhaan, namummaa isa moofaa sana dhiisuudhaan, namummaa isa moofaa sana dhabamsiisuudhaatiin bara haaraa kanatti nama haaraa ta'uun anaaf isinirraa eegama. Anaaf isinirraati inni eegama. Bara kanatti sagalee isaa wajjin nama jiraatu. Sagalee isaa keessatti nama jiraatu. Baroota baay'ee sagalee isaan ala jiraataa turreerraa barana garuu sagalee isaa keessa akka jiraannu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Namoonni baay'een sagalee isaatiin alatti jiraataa turani amma garuu sagalee isaa wajjiniin akka jiraatan barri haaraan dhufuun isaa kanaafidha. Barri haaraan kan inni dhufe umurii keenya irratti kan inni dhufe nu qaqqabe kun nama haaraa akka nuti itti taanudha. Sagalee isaa wajjin akka jiraannuuf, sagalicha keessa akka jiraannuudhaaf, sagaleedhaan ala otoo hin taane sagalicha keessa akka jiraannu. Sagalee inni jedhame Kiristoosidha. Kiristoosii wajjin akka jiraannu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Isaa wajjin gaafa jiraatan jireenyi namaa milkii qabaata. Karoorri namaa fiixa ba'iinsa qabaata. Gaafa isaa wajjiniin jiraatan aara galfii qabaatu, tasgabbii qabaatu, boqonnaa qabaatu. Kanaafiyyuu bakka jirru jiraannee, bakka teenyu teenyee, hojii kamiin iyyuu haa hojjennu. Hojii hojjennu sana wajjiniin Waaqayyoodhaa wajjiniin jiraachuun ni danda'ama. Salphaadha Waaqayyoodhaa wajjiniin jiraachuun. Waaqayyoodhaa wajjin jiraachuun hojii kamiin iyyuu nama hin daangessu. Hojii dhuunfaas, hojii mootummaas haa ta'u, nagarees haa ta'u, barnootas haa ta'u, hojii kamiin utuu hojjetanii Waaqayyo wajjin jiraachuun ni danda'ama. Kanaaf bara haaraa kanatti isaa wajjiniin nama jiraatu akka taanu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Bakka teenyu teenyee haala nuu mijatee fi hin mijanne keessa teenyee isaa wajjiniin jiraachuun ni danda'ama. Sagalee isaa keessa jiraachuun ni danda'ama. Kanaaf immoo laphee qulqulluudhaan gara isaatti dhiyaachuudha kan barbaachisu. Laphee qulqulluudhaan gara isaatti dhiyaachuu nu barbaachisa. Yeroo hundumaa biyyi lafaa waa'ee badiisaa dubbatti. Waa'ee du'aa dubbatti. Dhiiga dhangala'uudha, lafee cabuudha, lubbuu ba'uudha kan isheen dubbattu. Kan nuti dhageenyaa oollu kanadha. Kara sagalee isaatti gaafa dhufnu sagalee Waaqayyoo gaafa dhaggeeffannu garuu tasgabbiidha, aara galfiidha, boqonnaadha.
Sagalee isaa gaafa dhageenyu hin duutanii kan jedhu dhageenyu. Hin duutanii isin ijoollee kootii isin hin boqochiisaa gara kootti kottaa ani abbaa keessanidha. Nyaata bara baraan isinii kennaa, dhugaatii bara baraan isinii kennaa, boqonnaa bara baraan isinii kennaa, jireenya bara baraan isinii kennaa kan jedhu sagalee isaa keessaa dhageenya. Gara biyya lafaatti yoo dhufne garuu du'adha. Yeroodhaaf nu gammachiistee yeroo booddee kan nu dallansiistu. Yeroodhaaf nu kufalchiistee yeroo booddee garuu kan nu boossistudha biyyi lafaa. Gara sagalee Waaqayyootti gaafa dhufnu garuu bara baraan gammadaa akka jiraannu, bara baraan yaaddoo malee akka jiraannudha. Biyya lafaa keessa gaafa deddeebinu saba Waaqayyoo ganama nyaannee guyyaa wanta beelofnudha. Yookiin har'a nyaannee bor immoo waan nyaannuudhaaf kan dhiphannudha biyya lafaa keessatti. Waaqayyo wajjin gaafa jiraannu garuu jireenya bara baraa gaafa argannu maalan nyaadha, maalan dhugaa, maalan uffadha jennee yaaddoo malee akka nuti hin jiraanneedhaaf, yaaddoo malee akka nuti jiraannuudhaatiif sagaleen isaa nu gargaara. Maaliif? Waaqayyo Waaqni keenya simbirroota samii keessa barrisan ilaalaa, isaan irraa baradhaa, hin qotan, hin makaran, gombisaas hin qaban, garuu waan nyaatan hin dhabani. Kanaaf abbaan keessan inni samii irraa simbirroota samii keessa balali'an inni sooru isiniin akka bifa isaa fakkeenya isaatti kan soore immoo akkamittiin isinaa sooru, akkamittiin isinaa jiraachisu. Kanaaf jireenya addunyaa kanaa, miidhagina addunyaa kanaa ilaaltanii dhiphatinaa, yaaddayinaa. Dhalli namaa akka daraaraati yookiin akka abaabooti. Yeroodhaaf ni margaa, ni bareeda. Yeroo booddee garuu aduun gaafatti ba'ee jedhu ni gogaa, ni shoolliba, ni harcaasi. Kanaafiyyuu umurii keenya akka abaaboo yookiin akka fixeensaa kan ta'e, ganama argamee galgala kan dhabamu, ganama bareedee galgala kan fokkisu, bareedina keenyaaf jireenya addunyaa kanaaf jettanii yaaddeenaan dhiphatinaa. Kanaafiyyuu biyya lafaarra gaafa jiraannu dhiphina malee akka nuti jiraannuuf wanti nu gargaaru sagalee Waaqayyoodha. Sagalee Waaqayyoo irratti immoo maal jedha? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 21 fi Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 51 gubbaa irratti maal akkan siif godhu barbaadda? Maal akkan siif godhu barbaadda? Amma Waaqayyo bakka jirtu lafa jirtutti wanti inni si gaafatu maal akkan siif godhu barbaadda? Waaqayyo gaafa nama fayyisu fedhii keenya gaafata. Fayyuu ni barbaadda. Nama waggaa 38 guutuu siree isaa gubbaarra ciisaa ture fayyisuudhaaf aangoo aboo utuu qabu gara isaatti gaafa dhiyaatu fayyuu ni barbaaddaa jedhee isa gaafata. Kanaaf Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 51 fi Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 21 gubbaas yoo dubbisne jecha tokko arganna, jecha wal fakkaataa. Maal akkan siif godhu barbaadda? Waaqayyo maal akka siif godhu barbaadda? Maal akka inni sii guutu barbaadda? Maaltu sitti irratee jira? Maal akka inni sii kennu barbaadda? Tarii biyya lafaa kana irratti gaafa gaaffiin akkasii nu gaafatamu kan fooqii jedhu hin dhabamu. Mana wal irratti ijaarame hin barbaada kan jedhu hin dhabamu. Konkolaataa kan jedhu hin dhabamu. Addunyaa kana irratti dureessa ta'uun barbaada jedhee kan iyyata gashu hin dhabamu. Haa ta'uutii akkuma bifni keenya gargar ta'e gaaffiin nuti deebisnuuf yookiin dhiyeessinuuf garaagara ta'uudhaa mala. Tokko abbaa manaa jechuu danda'a. Inni tokko immoo haadha manaa jechuu danda'a. Tokko makiinaan barbaada, tokko immoo mana barbaada jedhee gaaffii garaagaraa dhiyeessuu danda'a. Haa ta'uutii garuu waan isin ajaa'ibu Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 irraatii kaasnee gaafa ilaallu gara Iyyaarikootti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaatii wajjiniin yeroo inni utuu inni deemaatti jirudha. Yerootti Iyyasuus Kiristoos bartoota isaatiif namoota baay'eedhaa wajjiniin Iyyaarikoo irraa ba'uudhaaf jedhetti mucaan Berxelemewoos mucaan jedhamu iji isaa dhaloota isaatii kaasee jaamaa kan ta'e arguu kan hin dandeenye, dukkanaaf ifa kan gargar baasee addaan baasee beekuu hin dandeenye, dukkanni kami ifni kami jedhee gargar baasee kan argee hin beekne, kan hubachuu hin dandeenye, daandii qarqara taa'ee utuu inni warroota qarshii qaban taa'ee kadhataatti jirudha. Daandii sanarra Kiristoos darbee jedha. Har'as yeroo baay'ee rakkina keenya keessatti qaroon laphee keenyaa jaamee utuu nuti teenyu Waaqayyoo gara laphee keenyaatti dhufee yeroo inni nu daawwatu jiraachuudhaa danda'a. Namoonni baay'een qaroon laphee isaanii jaameetiin jira.
Kiristoos daandii sanarra otoo darbaatti jiru laphee isaanii akka banamuu beekamaadha. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo kan inni barbaachisuuf kanaafidha. Namoota warra itti amanan qofa otoo hin taane warri itti hin amannes sagalee Waaqayyoodhaa gaafa dhagaan sagalee Waaqayyoo sanaatiin booji'amuu danda'u. Sagalee Waaqayyoo gaafa karaa gurra isaanii darbuu sana gurra isaanii sana keessa seenee dhaqee laphee isaanii sana hojii hojjechuu danda'a. Kanaaf sagalee Waaqayyoo handaara addunyaa hundumaa irratti gaafa deemee jiru namoonni sagalee isaatiin akka boqotaniidhaaf warri itti amanan. Warri itti amanne immoo gara sagalichaatti gara abbaa sagalichaatti akka isaan dhufaniidhaaf kan gargaarudha. Namoonni baay'een ammas qaroon ija isaanii jaamee jira. Namoonni baay'een isaanii akkuma Beerxelimiyoos iji isaanii jaamee kan jiru namoota hedduudha. Kiristoos abbummaa isaatiin gara isaaniitti dhaqee isaan daawwachuun eeyyama isaa ta'u. Yeroo kanatti namni ija isaa jaamaa ta'e kun namootni daandii sanarra gaafa darban argee gaafa jedhamu ija isaa fooniitiin otoo hin taane ija isaa hafuuraatiin arge. Ijni isaa fooniidhaa jaamaadha. Arguu hin danda'u, hubachuu hin danda'u. Diimaaf gurraacha gargar baasee kan hin beeknedha. Kanaaf sagalee gaafa dhaga'u uursaan namoota baay'ee daandii sanarra gaafa deemu dhage. Maalidha? Daandii kanarratti maaltu uumame? Takkaa namoonni akkasittiin deemanii hin beekanedha. Yeroo hundumaa taa'aa. Daandii qarqara taa'aa oola yeroo hundumaa waan ta'eedhaatiif namoonni daandii sanarra gaafa deeman ni beeka. Kan kanaan dura dhaga'aa ture uursaan namoota baay'eedhaa gara gurra isaatiitti dhufe waan kanaan dura dhaga'ee hin beeknedha. Kanaafiyyuu maaltu maal ta'e jedhee gaafata. Yeroo kana Yesuus Kiristoos isa nama Naazreet sanatu asiin darbaatti jiraattiin jedha. Namoonni baay'een gaafa isa duukaa bu'an tokko bareedina isaa ilaaluudhaatiif lammaffaa immoo inni wanta sooruudhaaf abbaa sooraa waan ta'eedhaatiif warra beelaan beela kan baasu warra dheebotan dheebuu kan baasu ta'uusaa waan beekaniidhaatiif garaa isaanii guuttachuudhaatiif jecha kan isa faana bu'an namoota baay'eetu jiru. Warroonni kaan immoo dabarsanii isa kennuudhaatiif dubbii arraba isaatii eeguudhaatiif jecha kan isa faana bu'an Fariisonni hedduun isaanii jiru. Kanaafiyyuu namoonni hedduun isa faana bu'an sun hundumtuu fayyina barbaachuudhaan miti. Kanaaf Kiristoosiin faana namoonni baay'een keenya buunee jirra. Maal barbaacha isa faana buunee? Namoonni baay'een Kiristoosiin faana bu'aatti jirra, isa faana deemaatti jirra. Maaliif isa faana deemaatti jirra? Akka inni maal nuuf godhuuf isa faana deemaatti jirra. Namootatu isa faana waan deemaniif agarree deemna moo? Raajii wanta inni hojjetuuf isa faana deemna moo? Namatu isa waan mataaf ilaallee waan manna moo? Maaliif duuka buutuu isaa taanii jirra? Isa faana maaliif buunee jirra? Waaqummaa isaatti amannee jireenya bara baraa argachuudhaaf yoo ta'e gaarii, yoo akka warra Fariisotaati ta'e, yoo fakkeessuudhaan ta'e, namumatu waan mataadhaaf yoo ta'e, namumatu immoo kadhataadhaaf yoo ta'e, gara qalbii keenyaatti deebi'uu nu barbaachisa jecha. Namichi qaroo hin qabne kun yaa Yesuus, yaa ilma Daawit namaari ana bira hin darbiinitti hin jedhe. Maal ta'uusaa bareecha? Fayyisaa ta'uusaa bare. Inni fayyisaa akka inni ta'e baree hubate. Na biran darbiinitti hin jedhe. Na fayyisi na biran darbiin. Namoonni isa faana bu'an ija isaaniitiin kan argan yeroo inni gooboo qajeelchu naaf akka gaafa inni adeemsisu sana isa jaamaa ta'eef ija gaafa inni laatu utuu ija isaaniitiin arganii na fayyisi jedhanii kan isa hin waammanne namni qaroo hin qabne kun garuu iji isaa jaamaa kan ta'e yaa ilma Daawit na biran darbiiniiti na fayyisi sagalee isaa ol kaasee iyyuu jalqabe. Namoonni naannoo isaa sana marsanii jiran warri daandiirra deeman sun garuu warri ija hafuura isaanii iji laphee isaanii jaamaa warri ta'e akka inni jedhuudhaatiif isa dheekkamanii callisin iyyinii namicha qabeessa nana jedhaniitu isa dheekkamuutti ka'an. Inni garuu kan achiin darbaa jiru fayyisaadha. Seenaa dhala namaa kan jijjiirudha waan ta'eedhaatiif. Sagalee isaa ol kaasee waammachuu jalqabe. Yaa ilma Daawit namaari na biran darbiini. Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 48 gubbaarratti. Namaari na biran darbiini jedhee gaafa waammatu Kiristoos erga bira darbe booddee sagaleen dhagaatti jiru kun inni na waamu eenyudha jedhe Kiristoos. Inni na waamaatti jiru eenyudha? Maaloo bakka jirtan lafa jirtan taa'aati Waaqayyoon waammadha abdii kutannaa malee, sodaa tokko malee, abdii kutannaa tokko malee. Waaqayyoon waammadheen na jalaa waachuu dide jettanii abdiin kutatina. Rakkoon namoota baay'eedha isa kanadha waan ta'eedhaatiif. Namoonni baay'een Waaqayyoon waammatanii gaafa Waaqayyo deebii sana fideefii dhufu garuu isaan bakka isaanii jiran iddoo isaanii gadhiisanii jiru.
Kanaaf Waaqayyoon gaafa waammannu bakka keenya teenyee bakka dhaabbanne sanatti jabaannee cimnee Waaqayyoo waammachuun nurra jiraata. Namoonni baay'een isaanii amantaa keessa taa'anii Waaqayyoon waammataa turanii Waaqayyoo yeroo isaa eegee deebii gaafa fideefii dhufu isaan bakka isaanii hin jiran. Bakka keenya dhaabbannee eeggachuun nurra jiraata saba Waaqayyoo. Callisii tokko malee, sodaa tokko malee, obsaan Waaqayyoo waammachuun nurra jiraata. Utuma inni yaa ilma Daawit na maari ittiin jedhu daandii sana irra darbe Kiristoos ammayyuu inni hin callisne na bira darbeera jedhee innoo na dhiiseera jedhee hin callisne ammas irra deebi'ee Waaqayyoon waammachuu jalqabe. Yaa ilma Daawit na maari na bira hin darbiinii gaafa ittiin jedhu eenyutu na waamaatti jira akka nama hin beekne. Waaqayyoo yeroo baay'ee waammannee gaafa inni nu jalaa callisu wanta inni nu hin dhageenye nutti fakkaata yeroo baay'ee. Waaqayyoon komanna yeroo baay'ee inni nu dhageera. Garuu yeroo inni itti deebisutu addadha. Deebii Waaqayyoo addadha. Waaqayyoo waan ture fakkaata gaafa nuti waammannu garuu Waaqayyoon dursee immoo kan nu qaqqabu hin jiru. Kanaafidha raajichi Hinbaaqoom yoo tureyyuu Waaqayyoodhaan kan dursu hin jiru. Yoo hagam tureyyuu deebii keenyaaf gaaffii keenyaaf deebii kan nu kennu Waaqayyoon malee eenyullee dursee kan nu qaqqabu hin jiru. Firri keenya antiin keenya lammiin keenya dursee kan nu qaqqabu hin jiru. Inni dursee nu qaqqabu Waaqayyoodha. Waaqayyoon mas bakkaaf lafa jirru hundumaatti iyyuu gaaffii keenya ibboo jireenya keenyaatiif gara isaatti kan boonyu halkanii guyyaa deebii akka nuuf kennuudhaatiif ibboo jireenya keenyaatiif akka hiikan nuuf kennuudhaaf eeyyama isaaf tola isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf iyyuu eenyudha inni nu waamu gaafa jedhan namicha jaamaa qaroo dhabeessa tokko daandii qarqara taa'ee waamaatti jiraattiin jedhan. Qaroo kan hin qabne jaamaa kan ta'e erga dhalate gadameessa haadha isaa keessaatii ba'e. Arguu kan hin dandeenye namicha jaamaa tokkotu si waamaatti jedhan. Saba Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti namoonni gaafa ittiin nu waaman hirrina keenyaan nu waamu, dadhabina keenyaan nu waamu, kufaatii keenyaan nu waamu, hojii cubbuu keenyaa lakkaawwaniitu nu waamu saba Waaqayyoo. Galmeen keenya namoota baay'ee biratti hojii cubbuu keenyaatiin beekamee jira. Yakka keenyaan beekamee jira. Balleessaa keenyaan galmaa'ee jira galmeen keenya namoota baay'ee biratti. Maqaan keenya namoota biratti kan inni galmaa'ee jiru hir'ina nuti qabnuunidha. Isheen immoo nama akkasii miti. Inni immoo cubbamaa nama akkasii miti. Inni hattuu miti. Inni sobaa miti. Inni ejjaa miti hoo jedhamnee maqaa namoota galmee namoota baay'ee irratti akkasitti galmoofnee irra saba Waaqayyoo. Isheen nama akkasiiti miti. Isheen hattuu miti. Isheen sobduu miti hoo. Isheen hoo ejjituu miti jedhanii galmee isaanii irratti hojii cubbuu keenyaatiin kan nu katabanii jiran namoota baay'ee jiru. Hirrina keenyaatiin kan nu katabanii jiran maqaa keenya kan qabatanii jiran baay'eetu jiru saba Waaqayyoo. Kanaaf iyyuu namicha ija hin qabne qaroo hin qabne jaamaa tokko si waamaatti jiraattiin jedhani saba Waaqayyoo. Yeroo kana Kiristoos akkasitti hin jedhe dhaqaatii naa waamaa hayyee. Dhaqaatii waamaa galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyo gaafa nuti itti iyyinu, Waaqayyo gaafa nuti waammannu cal jedhee nun ilaalu. Obboleessa koo obboleettii koo biyya lafaa kanarra gaafa jiraattu, olii gadi gaafa deemtu, ibboo jireenyaa ta'e sitti ulfaatee waan baay'een ba'aa ta'e sitti ulfaatee ol jechuu dadhabdee cubbuu kee yaadachaa gadi jettee boquu kee gadi qabdee namoota gidduu kan deddeebitu Waaqayyo guyyaa itti si waamu qaba waan ta'eedhaaf abdiin kutiin. Namoonni baay'een isaanii tarii bultiin dhaabbattu yookiin abbaa manaa hin argattu. Habbiitti hafteetti isheen maseentuudha. Isheen abbaa manaa argachuu hin dandeessu. Yoo argatte qabachuu hin dandeessu jedhanii namoonni waan baay'eedhaan si hamachaa jiraachuu danda'u. Maqaa kee balleessuu danda'u. Waa'ee hirrina keetiitii sitti odeessuu danda'u. Isheen nama akkasiiti jedhanii hojii kee lakkaa'anii sagaleessa dheengaddaadhaan har'a si waamuu danda'u. Waaqayyo garuu yerootti seenaa namaa jijjiiru jira. Isheen yeroo hundumaa Waaqayyoon waammatti. Yeroo hundumaa qulqulloota ergamoota jettee waammatti. Waaqayyo garuu gara ishee millataatti hin jiru. Ishee ilaalaa hin jiru. Sababiin isaa immoo hojii cubbuu isheetutu baay'ate jedhee tariiti namoonni baay'een akkasitti si ilaaluu danda'a. Waaqayyo garuu yeroo inni itti si owwaatu guyyaan isaanii jira. Obsaan eeggadhu. Kanaafidha faaruu irratti faarfattoonni keenya obseensi eeggadha jechuudhaan kan faarfatan. Obseensi eeggadha. Ani nareeffadhu hiixata kee malee kan biraan barbaadu yoo turteyyuu gooftaa sin dorsu eenyumtu badhaasni kennaa kee yoo guuteen irratu
obseensi eeggadha. Ani nariifadhu badhaasni kennaa kees yoo guuteen irratu yoo turteyyuu gooftaa sindursu eenyumtu badhaasni kennaa kee yoo guuteen irratu yoo tureyyuu Waaqayyo kan isa dursu hin jiru. Badhaasni kennaa isaatii barruu isaa keessaa kan inni nama badhaasu guutuudha. Akka kennaa kan namaa miti guutee namaa kenna. Namni har'a waa tokko yoo sii kenne borsirraa fudhata. Yoo ganama sii kenne galgala deebi'ee si gaafata. Oolmaa siif oolee har'a siif oolee bor immoo si himata. Oolmaa akkasiin oolee fi yeroo akkasii anatu gargaare. Anatu rakkina isaa keessaa baase jedhee waa'ee rakkina keessa galeessa dheengaddaadhaa sirratti odeessa. Har'a sii kennee bor immoo si gaafachuudhaaf balbala kee dhaabbata. Waaqayyo garuu kennaan isaa akkas miti. Kennaan isaa kennaa hin dabarre kennaa bara baraati maqaan isaa ulfaatu maleessa. Kanaaf iyyuu obsaan eeggachuun nurra jiraata. Dhaqaatii na waamaa jedha. Dhaqaatii waamaa jennaan isa booddee gara isaa dhaqanii uffata kee qabadhuutii ka'ii ittiin jedhan. Inni ati sila waamaatti turte sun amma immoo dabaree isaa si waamaatti jira. Galanni isaaf haa ta'u. Inni ati dura waamaa turte sun amma immoo dabaree isaa si waamaatti jira waan ta'eedhaaf ka'ii ittiin jedhan. Uffata ofirraatii qabu sana hundumaa ofirraatii baasee darbatee. Gartani moofaa koo hin jenne, mi'a koo hin jenne, ulee koo hin jenne. Uffata uffatee jiru sana ofirraatii darbateetu utaalaa gara Kiristoositti deeme. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u malee Waaqayyo gaafa nama waamu akkasidha bara. Gaafa Waaqayyo si waamu bututtuu uffata keetii in ilaaltu. Yeroo inni si waamu gammachuudhaan utaalaa deemta gara isaa. Waaqayyo arjummaa isaa, dhiifama isaa, eebba isaatiin gara isaatti nu waamuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Hirrina keenya hundumaa isatti himannee irruu keenya nu guutuudhaaf Waaqayyo Waaqni keenya hunda keenya iyyuu nu haa waamu. Na waamaa kan turte ka'i jedhee natti himataa kan turte hirruu kee sii guuteera jedhee Waaqayyo akka nu waamu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Dhaqaa waamaa jennaan innati waamaa turte amma immoo si waamaatii jedhaniitu isa kaasanii jedha. Yeroo kana innis utaalee uffata isaa ofirraa kaaseetu gara Kiristoositti fiigaa dhaqee. Yeroo kanattidha Kiristoos egaa Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 51 fi Wangeela Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 21 gubbaa irratti maal akkan sii godhu barbaaddaa ittiin jedheen. Maal akkan sii godhu barbaaddaa jennaan konkolaataa hin jenne, qabeenyaa ittiin hin jenne, qaroo ija kootii akka tinaasaaqxuun barbaada. Qaroo ija kootii akka tinaasaaqxuun barbaada. Yeroo kana Waaqayyos qaroo ija isaatii akka isaa banuudhaaf akka amantii keetitti fayyiteetta ittiin jedhe. Battaluma sanatti qaroon ija isaatii isaaf banamee fi Waaqayyoon utaalee galateeffachuu jalqabee guyyaa sanaa ka'eetu Kiristoosiin faana bu'ee. Isa faana deemu eegala. Yeroo baay'ee rakkoon keenya Waaqayyoon ni waammannee yeroo rakkoo keenyaa gaafa nu qaqqabu garuu Waaqayyoon dhiisneeti kan nuti deemnu saba Waaqayyoo. Kottaa gaafa Waaqayyoodhaan waammattanii qabeenyaa keessan qofaa irratti waammatina. Qabeenyaa gaafa argannu ni dhiisnee deemna jechaadha. Namoonni baay'een bultiidhaaf haadha manaa argachuuf yookiin abbaa manaa argachuuf Waaqayyoo waammatanii gaafa abbaa manaa yookiin haadha manaa argatan Waaqayyoon dhiisaniiti kan isaan deeman. Kanaaf iyyuu Waaqayyoodhaan gaafa waammannu waan yeroo irratti hundaa'e, waan qaqqabatamu, waan argamu qofaadhaan miti. Amantaa keenya akka nu jabeessuudhaaf waammachuutu nurra jiraata saba Waaqayyoo. Amantaa keenya akka nu jajjabeessuudhaati. Namicha tokkotu ture. Namichi kun yeroo hundumaa mana Waaqayyoo keessaatiin dhabamu. Halkan guyyaatu hin jedhin, ganamaaf galgalatu hin jedhin mana Waaqayyoodhaan dhabamu. Yeroo hundaa mana Waaqayyootti deddeebi'a. Namoonni isa ilaalanii namichi kun mana Waaqayyoo keessaan dhabamu. Halkan guyyaadha. Bona ganna, qorra, aduudhatu hin jedhin mana Waaqayyootti deddeebi'a. Maal namni akkanaa jedhaniitu isa ajaa'ibsiifatu ture. Namichi kun gara mana Waaqayyoo gaafa deemu, yaa Waaqayyo qabeenyaa naa kenni jedheetu Waaqayyoon kadhate. Yeroo hundumaa maal naa kenni? Qabeenyaa naa kenni. Atoo maa jettee kadhataa jirta? Waa'ee qabeenyaa, waa'ee jireenya addunyaa kanaa, waan argame, waan dhabamu, moo waa'ee jireenya bara baraatiif kadhataa jirta? Isa kana siifan dhiisa. Namichi kun garuu yeroo hundumaa waa'ee qabeenyaa qofaa kadhata.
qabeenyaa naa kenni. Waaqayyo immoo gara laafessa mitiiree. Waan isa kadhannu kan nuu kennudha mitiiree. Abbaan keenya inni addunyaarraayyuu wanta nuti barbaanne nuu kenna miti. Akka nuti hin gaddineedhaaf waan nuti barbaanne hundumaa nuu kenna. Kanaaf Waaqayyo qabeenyaa isaaf kenneef. Alana namichi qabeenyaa gaafa argatee qabeenyaadhaan gaafa badhaadhee jedhu. Tujaara beekamaa abbaa qabeenyaa beekamaa gaafa ta'edhu mana Waaqayyoo daandii mana Waaqayyoo wallaale. Isa ganama galgala yeroo hundumaa deemu sana mana Waaqayyoo dhaquu dhiise. Namoonni namichi kun maal ta'edhan? Kanaan dura namni mana Waaqayyoodhaa dhabamee hin beekne akkamittiin dhabamaadhan? Akkamittiin dhabamaa? Akkamitti mana Waaqayyoo dhiiseedhan? Dhaqanii yaa namichoodhaniin akkamittiin mana Waaqayyoo dhiisuu dandeesse? Duroo silaa halkanii guyyaa deemta. Gaaffii nutti ta'e maal akkamittiin dhiistee al tokkichaan mana Waaqaatti deddeebi'u? Waaqayyoon kadhachuu akkamitti dhiisteennaan ilaameennaan? Kanaan dura qabeenyaa akka inni naa kennuudhaaf kadhachuudhaaf halkanii guyyaan mana isaatti deddeebi'aa ture. Amma immoo qabeenyaa naa kenneera waan ta'eedhaaf maal gochuufan mana Waaqayyoo deemattiin jedheedha. Saba Waaqayyoo namoonni baay'een isaanii gaafa qabeenyaa argatan Waaqayyoo irraa duddatti galagalchu mana Waaqayyootti. Namoonni baay'een isaanii gaafa bultii dhaabanii jedhan daandii mana Waaqayyoodhaa irraanfatu namoonni baay'een. Waaqayyoon kadhachuu dhiisu. Kanaafiyyuu wanta argamuuf wanta qaqqabatamuudhaaf jettanii Waaqayyoon ittiin deddeebi'anaa. Deddeebiin keenya waa'ee jireenya bara baraa akka inni ta'uudhaatiif. Waa'ee bultiitiif kadhachuun barbaachisaadha. Waa'ee fuudhaaf, waa'ee heerumaatiif kadhachuun barbaachisaadha. Qabeenyaadhaafis kadhachuun gaarii. Garuu inni guddaan yaa Waaqayyo qabeenyaa naaf laattee, bultii naaf ijaartee, wajjin nu eebbistee, qabeenyaatiin haalaattu mana kee irraa kan gargar na baasu ta'uu hin qabu. Bultii ati naaf dhaabde abbaan manaa koo yookiin immoo inni abbaa manaa haati manaa koo kanatti naaf laatte mana kee irraa kan na fageessitu utuu hin taane mana keetti kan na dhiyeessitu. Wajjin gara mana keetti kan deddeebinu, wajjin kan si galateeffannu ta'uu qaba jennee Waaqayyoon akka itti gaafachuun irra jiraata. Kanaafiyyuu waan mul'atu waan hin argamneef ta'uun irra hin jiraatu. Namichi qaroon isaa hin agarre kun Waaqayyoon qaroo ija kootii naa banii ittiin jedhe. Qaroon ija hafuura isaatiin maa banamaadha silayyuu. Utuu namoonni baay'een isa faana bu'anii miti na fayyisi jedhee kan inni waammate. Namoonni isa faana bu'an hundi isaanii na fayyisi ittiin hin jenne. Inni garuu ija isaatiin Kiristoosii hin agarre. Garuu ija hafuura isaatiin Kiristoosiin argeera. Kanaafuu maal ittiin jedhe na fayyisi. Maal siif godhu jennaan qaroo ija kootii naa baneedha. Waaqayyo qaroo laphee keenyaa nuu banee Kiristoos fayyisuu isaa, waaqummaa isaa, abbummaa isaa agarree isa faana akka jiraannuudhaatiif eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Jireenyi keenya hundumaa Kiristoosiidha wajjin akka nuti jiraannu. Nuti Kiristoosii wajjin Kiristoos nu wajjiniin akka inni jiraatuuf eeyyamaaf tola Waaqayyo keenyaa hunduma keenyaaf iyyuu haa ta'u. Kanaaf egaa namoonni baay'ee wanta kadhatan hin beekani. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 gubbaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee jira? Isin jedha maal akka kadhattan hin beektanidha. Maal akka kadhattan hin beektanii waan kadhannu beekuun nurra jiraata. Waaqayyo maal siif godhu gaafa nuun jedhu maal akka inni nuuf godhu wanta itti mannu beekuun nurra jiraata. Namoonni baay'een gara mana Waaqayyoo kan isaan naqanii maaloo yaa Waaqayyo abaluumaan na ajjeesi. Ilaamee yaa Waaqayyo ati laa abaluun naa naafeessi. Abaluun qe'ee isaa balleessi. Abaluun akkas godhi. Abaluun ajjeesi. Abaluun maraachi jedhanii Waaqayyoon gaafa kadhatantu argama. Isin maaliin gootanii? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 waanuma kadhattan hin beektanii kan jedhe Waaqayyo kanaafidha. Namaaf araara kadhadhaa, dhiifama kadhadhaa. Abaluun balleessi, abaluun ajjeesi, abaluun maraachisi, abaluun qe'ee isaarraa buqqisi jedhanii Waaqayyoon kadhachuun gowwummaadha baraa. Inni kun gowwummaadha. Kanaaf waan gaarii isa kadhachuun nurra jiraata. Wanta biyya lafaa kanaa qofa otoo hin taane jireenya bara baraa wanta ittiin argannus Waaqayyoodhaan kadhachuutu nurra jiraataa jecha. Akkas yoo ta'e gaarummaa qabaata. Keessumattuu yeroo nuti keessa jirru kun yeroo itti Waaqayyoodhaa wajjiniin jiraannudha. Yeroo itti gara isaatti deebinudha. Yeroo itti maatiin keenya tokko ta'ee amantii tokkoon jabaannee dhaabbannee ganama galgala gara mana isaatti kan ittiin deddeebinudha. Isa kanaaf immoo eenyu nu haa gargaaru? Waaqayyo nu haa gargaaru. Isinis bakka jirtan lafa jirtanitti jabaattanii bara haaraa kanatti nama haaraa ta'uudhaatiin Waaqayyoodhaa wajjiniin nama jiraatu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Uffata haaraa uffachuu qofa otoo hin taane nama haaraas akka taanu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Bara haaraa kanatti Waaqayyo Waaqni keenya fayyaa nuu kennee, nagaa nuu kennee,
bara kana bara itti eebbifamnu, bara kana bara itti gaaffiin keenya deebii argatu, bara itti isaa wajjin jiraannu, bara itti qalbii keenya jijjiirrannu, bara itti foon isaaf dhiiga isaa fudhannu akka nuu ta'u eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Biroonni biyya hambaa jirtan bara kanatti sagalee isaa dhaggeeffachaa yeroo gara biyyaatti deebitan immoo sagalee isaa isa dhaggeeffattan kana hojii irratti akka oolchitaniidhaaf Waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo namni wanta Waaqayyoodhaan gaafatu nama. Anis waan hin gaafadhe qabda. Atis wanta gaafatte qabda. Bara kanatti kana naa milkeessi jettee waan gaafatte qabda. Kanaafiyyuu Waaqayyo bara kanatti isa nuti gaafanne cubburraa kanaaf waan gaarii akka nuuf milkeessuudhaaf eeyyama isaa nuuf haa. Bara kanatti isaa wajjin ta'uudhaatiin sagalee isaa dhaggeeffachaa sagalee isaatiin eebbifamaa nama eebbaa akka taanu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiise, Waaqa nu gorsi. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Hordoftoonni EDDI YouTube biyya keessas ta'e biyya alaa jirtan kanneen gola EDDI YouTube keessa kanneen jirtan kanneen maatii taatan obboloota keessaniif sheer taasisuu hin dagatinaa. Kanneen maatii hin ta'in jirtan immoo maatii keenya ta'uudhaatiin EDDI YouTubeidhaaf akka wajjin turru isumaan ergaa kiyyan dabarsaa. Arjummaa Waaqayyoo, araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsa ergamoota Waaqayyoo, eebbaa fayyaan raajotaa, suuqni wareegamtoota hunda keenya irrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Horaa, bulaa, deebanaa. Nagaa Waaqayyootiin tura. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraatiin deebinee hanga wal agarrutti isin bakka jirtan hundumatti iyyuu ergamoonni Waaqayyoo kochuu isaanii abiddaatiin golboobanii akka isin tiksan eeyyama isaanii nuuf haa ta'u. Nagaa Waaqayyootiin tura. Nidiyaadhaa galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraa